Akkam jirtan wayyaadhaa Oromoo kan daawwachaa jirtanii galatoomaan jedha. Yaaduma gabaabaa tokkoon qabaa. Haasaa kiyya kakalee Kadiira wajjin godhe irratti waan dhagaye tokko sirreessuu barbaadeetiin. Sirreessuullee miti garuu xiqqoo itti da'uun barbaadeetiin. Kalee Kadiira wajjin otoo haasofnu waa'ee baqattoota Oromoo nama bakka adda addaa irratti rakkataa jiru. Bakkuma sirraa jalqabee bakkuma ammaan jirurraa mucaa tokko kara biyyaa galchuu fi karaarra jira. Koovidii ilaalameetiin biyyatti deemuuf jira. Namoonni akkasii biyya Kanaadaa keessas hin jiranii rakkoo biyya Saawudii irra jirtu hundinuu nu argaa jirra. Akkasumatti ammoo kalee 6,000 jedhee ka warra Jarman ka tuqe specifically clarify gochuun hin barbaada jechuudha. Ka biyya isii kana injectionii adda addaa yaalutti jirra. Namni keenya biyya shoror keessaa kana keessatti deebi'ee du'uun isaa waan jiru sodaannuu fi namni Oromoo tasuma tokkollee biyyatti galuun qabu seeratti mootummaan kun Oromoo ajjeesaa Oromoo adamsaa jiruu fi sagalee akka taanuuf nu gaafatanii nullee sagalee akka taanuuf jecha siifachi caccadhaa jirra biyya kana keessatti jechuudha. Warroonni Kanaadaa keessa jirtanillee kan asiin dura qunnamtanii jirtu. Dhaamsi kiyya Oromoo community waldaa Oromoo adda addaa kan biyya Kanaadaa, biyya Ameerikaa, biyya Yuurooppii keessa jirtanii nama Oromoo kana yeroo kana keessatti alaa adda addaa barreessuun baay'ee barbaachisaadha. Barreessaaf hin jedha. Ka Jarmanii kan kalee dubbadhe irratti yoo dha'ee jedhe just akka clarify ka ta'u yoo haasaa kiyya keessa jira keessaa sirreessuu baadhe kalee bakka kana akkanaa dhageettanii barbaada. Oromoo kara 6,000 application jira deny ta'eetiin jira Jarmanii keessatti jechuudha. Biyya Jarmanii qofa keessatti guyyaa 2-3 dura walgeetti marii irratti hin dhagahee jedhe baay'ee shaakiin ta'e namni 6,000 basically waraqaan kan kee deny ta'uu jechuun deportation matu eeggata as far as an ka beeku. So deny ta'anii warroonni suni Jarman keessa Oromoon akkasii jiraachuu isaanii because ani kan waa'ee wanna kana kan dubbatama dhagaa waan hin jirree fi waldaan masgiidaa, waldaan churchii, waldaan Oromoo community yoo godhaa jiraate ani hin beeku mara hin beeka jechuuf miti. Garuu ani kun jiraachuu warruma biyyaarraan dhagahee na shaakna godhee saniifani dubbadhee jedhee saniin akkasiin beekaa application jira deny ta'eetiin kan jiru jechuu kiyya. Deport ta'an hin jenne waan akkasnaan jedhan hin qabu akkasitti naa beekaa jechuudha. Kaan irratti ammoo kan hin dubbadhee jedhu gaaffii tokko Kadiiroon kaleen gaafate kunillee maal godhuu qabna kan jedhu irratti jechuudha. Sadaffaa irratti kan dubbachuu yaada qabu waa'ee sagantaa 7 booda dhufuu jechuudha. Ka hiriira waamne jechuudha san dhumarratti dubbadhee jedhama. Maal godhuu qabdanii almaan Oromoo kan biyya Awurooppaa keessa jirtan, Awustiraaliyaa jirtan, Kanaadaa jirtanii, as kan Ameerikaa illee akka jirtan jechuudha. Akkuma agartanii mootummaan haarawaa guyyaa 2-3 dura wixatarraa jalqabeetiin aangoo dhufee jira. Yeroon kun keessatti mootummaan haarawaa yeroo akka gaarii isin dhagahee waan isin jettanillee isinii godhu. Yeroo sammuun jiraa karanatti yookiin karanatti micciiramee hin jedhin. Kanaafiyyuu yeroo kana keessatti warra kana dubbisaa isiniin jedha. Nuti keenya ni godhaa jirra keessan especially importantidha. Biyya Ameerikaas ta'ee biyya Yuurooppii keessattis jechuudha. Kan Yuurooppii keessallee hedduu waan jala deemaa jiruuf qubanaan qabaa jechuudha. Hanga ta'ellee yoo ta'u namoota Oromoo ka'achii advocacy adda addaa keessa deemanii of course maraaf dubbachuu hin dandeenyu warra dubbannu wajjin nu haasofna. Akka difficulty ta'ee akka deebisaan jirre hin beekanii. So haala jaddaa mijeessaa jirra. Rabbi jedhee ji'a kana dhumarratti waan tokkoon as baana kan jedhu yaada qaba kan Yuurooppii irratti. Anyway ka as biyya keenya bakkaan jirurraa kan isiniin jedhu House Resolution 1183 kan gaaf duraa bahee achi deebi'ee ni beektanii. Amma ji'a dhuftu keerraa jalqabeetiin resolution sun introduce ta'uu ni danda'a. Resolution san keessatti ilaalcha keessan yoo isin qoosuu baate yeroon jijjiirraa amma. So
كأسين جرو كأسين قرصو إنه منات تقلي عارو قفتون تإني وانا تشكيسة مكامو قبو كإراها في إسين جتن كإسين نقمتشيسين يرو كنا أمباسادر رومو تاتنيتيني كونغرس كيسن تدبدا كونغرسين كيسن سغلي سنيفتا اجچولا representative كيسن senator كيسن سغلي سنيفتا it's very very important طلعان سن ارغتن كوني فك اولار ريو ديمتني ola.org resource رو ديمتني اكاتا تليفون تيم ببلتن اكاتا طلعتين بريستن كدر قبيسين جرا كهروالي hopefully تربي اتكنا يوكي بريو هارو باسني جن جچودا exactly غافين كيس مالي او بلتني مال جت ور كنا كنجرو كأما غافتا جرو كأما غافتشو قبدني ka resolution kuna kasmatta ejechuudha waasadi irraa gaafachaa jirra ajjechaan oromoo irraa haa dhaabatu hidhamtoonni politikaa kan hidhaman haa hiikamanii goch haa caalu walitti edaatee achi asillee mana hidhaa keessaa namoota adda addaa warqaan baasanii jira warqaan dhaabbilee adda addaa baasanii jira investigation independent haa dhaabatu kun ammoo of course hatattamaan national dialogue naka ta'uu ibdanii jechuudha because yoo sin ibdanii jettanii amma akkuma agartanii mootummaa fi dhibbaan hedduu jiru warra TPLF fi mootummaa hedduudha biyya kana keessatti ammoo sagaleen oromoo gaaffileen oromoo hangan deebi'initti tasgabbiin ni ulfaatanii beeku haa ta'u malee abbaa irree abbaa hunnaattu sagaleen isaa dhagahamee jedha oromoon akkasitti waraana sanga'e waan hin qabneef sagalee ka aangoorra jiru maqaa oromoo jedhee waan dubbatuu fi sagaleen isaa hin dhagahamaan jirtu kanaafiyyuu oromoodhaa fi dhageessuu barbaadanii kana godhaa isiniin jedha borurraa jalqabee hirmaannaa kana isin affeera jechuudha dhumarratti kan isiniin jedhu aga torbaan darbirraa jalqabeetiin guyyaa inauguration mootummaan haaraa dhufu kana hiriira nagaa billboardii qopheessinee t-shirtii sweaterii furdaa kana qopheessinee waan adda addaa qopheessinee irratti qophoofnee dhufuuf yaada qabna haa ta'u malee gochi kalee mana maree mootummaa Ameerikaatti ta'ee jiru suni security baay'ee rakkisee jira naannoon gariin cufamuuf deemaa jira durilleen hin beekna karaa fi makiinaaf ni cufamaa namaaf ni banamaa so naannoon gariin cufamuu waan ooluu fi waamicha akka godhaa jirru keessattiyyuu nama keenya kan naannoo DMV Maryland Virginia fi DC warra jiranii warroonni kun itti hirmaadha warroonni isteeta alaa jirtanii because sagaleen keenya ni dhagahamaa bakki jirru bakka bareeda jennee abdii qabnaa security ammallee is very very important hanga yeroo dhumaatitti please ollaarra deemaatiin follow godhaatiin adda baafadhaa eessatti ol geennaa security maal fakkaataa maal fiduu dandeettanii maal fiduu hin dandeettanii kan jedhu dargaggootaaf ammoo I think sanbata xiqqaa kana qopheessaa jiranii sangata ijoollee teessan achirratti hirmaachisa I think ollaa IG Instagram irratti fi ollaa Twitter fi bakka adda addaa irratti Naadiyaan faati ayyaantuu fa'a sagantaa Girmaan fa'a sagantaa addaa qopheessanii training adda addaa marii adda addaa nin godhuu wayaallee kasiin barbaachisu kan nin godhuu sanii ijoollee dargaggootaaf achitti hirmaadhaan jedha warra naannoo kaastan jirtan ka dhufuu qabdanii nu jala deemaa nu dhageeffadha ammaa fi just security jenneetiin namnummaan naannoo san qofa akka itti hirmaatu waamicha goonaa nama naannoo saniin alaa because of security baay'ee biyya ollaarraa magaalota akka New York irraa akka bakka state adda addaa irraa achitti dhufanii waan godhanii fi security biyya Washington DC guutuun iyyuu uptight waan ta'uuf deemtuu fi kanuma sagantaa bareedaadha sagantaa dhageettii gaarii qabaata jennee abdii qabnu haa ta'u malee rakkoo biyyattii irra gaheeni security tight waan maluu fi kanaaf nu dhageeffadhaa isinitti himnaan jedha mallee torbaan kana tonteen torbaan kan waan ta'een sagantaan isinitti himnee jenna
kanumaaf isinitti dubbachuuf anin bahee jedhee yaada kana kaamma dubbadhee ka waa'ee hidhamtootarraa nullee waraqaa tokko gadi baasnee jenna kan keezii mucaa tokko akka sampileetitti fayyadamnee hopefully very soon borutti malattu dubbilee akkanaa kanneen dhaga'uu yoo barbaaddanii jala deemuu barbaaddanii ollaa irratti iimeelii sign up godhaa ollaa feesbuukii follow godhaa twiiterii follow godhaa instagramii follow godhaa LinkedIn kara maraaniyyuu ollaa Oromoo jettanii agartanii yaadallee yoo qabaattan gorsallee yoo qabaattan kanneen nu barreessitanii nu raqqabuu ni dandeettan isiniin jedha. Kanuma galatooma fayyaanaa ta'a.